Assalamualaikum warahmatullah. Obboleeyyan ani narra siree tana gubbattee gartan kun kaleessa fayyaa guutuun qabaachuu ture. Deemetiin dalagaa seenee son dalagu jiru tasa garaan kun na ciniine kanatti gajjeetiin deema ol ja'uu hin danda'u. Dingata makiinaa seenee yeroon hara manaa dhufu galagala ciisuu hin dandeenye. Obboleessa kiyyaanaaf madeemuun kabajeetiin wajjin dhufne galgala keessa ibsuu faanis ijoolleen saayibaa hundi dhufanii halkan guutuu hospitaala bullee karaa halkan keessaa toora subii kana farramuu qabda jaanii na dhufan. Yeroo kana rifadhee jechuu maalii jennaan sarjarii godhamuu qabaa si dhoosuu qabnaan anjaan ammaan tana rifadhe takkaa sarjarii godhadheen beekuun dhoosadheen beeku. Yeroo kanaan maaltu maal ta'ee jee amma rifadhe okey jee anillee waa takka godhuu hin dandeenye farrame sammooda kara ganamatti kutaa itti nama baqaqsanii nama yaalan nannaqanii oksijiina na kaayanii waan dila takka harka na hidhanii miila na hidhanii na gaggabsan bas aniif kuban qabu sammoodarra yeroon na tuttuqanii na haasan yeroon dammaquu ilaalinaan jaaniitiin kana eegartanii mi kanaa fi bikka sadii jira tokko asiin jira firratti erkee jechuu bikka kana sadan na dhoosaniiti foon kana foon tirfii jaansan na keessaa baasan waan akkaan nama dhukkubu ture amma yeroo sanitti an marfees waan do'aanaa kanneef kuban qabu hin dhagoosi maal jechuu barbaadeeti osoo amrii rabbii duutilleen dhuftee waan maaganaati nuti ilmi namaa keessattuu nuti ijoolleen Oromoo waan xiqqoo haganaa kana jenneeti ciisa walii dhabnee as gubbaa wal arrabsinee nuti hiriyaa abbaa keenyaa kabajuu dinnee gosa namaa walii kabajuu dinnee amantii namaa walii kabajuu dadhabnee as gubbaa afaan fokkotaa wal arrabsaa oollee iccitii walii baasaa oollaa jechuu kanii fi boru namni bareedaan namni irra si hojii taphataa oole kun eessa akka jiru anamma akka mana siree kanarra oolee halkan bulee namni na beeku hin jiru. Isin warri miidiyaa na quban qabdan tarii guyyaa sadii yooniin po'aa poostii godhuu baaddee abdeen eessa badee maaliif jireettanii tuma baatii takka faa booda naa barreessitan jechuudha. Haganuma namni osoo ni fidu illee waanuma haganaati saniifuu baleeyyan waan kana yaadachaa silaa achumaan kutallee amma yeroon ija banaddoon amma silaa duniyaa irratti farku baaddee qabrii keessatti ni farkaa jechuudha. Du'aa fi yoonni sun takka garaagarummaan qabu. Nama gaggabee isa sanis rafeetuma jarri na kaase takka garaa obboleessa du'aati. So takkuma akkasinis hin jechuu barbaada. Please wal jibbaa haadhisnu. Wallahi waan xiqqoo tanaa jecha arrabaa fi waan nammaa gammaa jee kana fakkeenya haa isiniif ta'u jeetiin viidiyoon kun waraabe akkanatti akkana agartanis hin feene dirqama garuu na agartanii jirtanii ergaa kiyya kana walii dabarsaadha. Fakkeenyi isin haa ta'u wanni amma jee kun guutuun waan dhugaati boru eessa akka jirtu namni babbareedaan meeqaatu nu biraa kutu jira eessa akka jirru hin beeknu waan ta'eef walaa kabajnu walaa jaalannu akka duunullee yaadachaa haa deemnu. Assalamu alaikum warahmatullah. Alhamdulillah ani sarjarii efan seenee kuno nagayaan qaba fayyeetiin jira. So xiqqoo boodaniin baa hospitaala kanaa isii guyyuma muraasan as ciisa hara manaatiin gala yoo rabbi jee san qofaa miti takkaan isin hin jaa ruuma tana keessa nama lama wajjin nu honnanii wallahi namichi naatti jiru waan isin ajaa'ibu amata afuriif waa nyaateen beeku coggaarraa isaa garaa keessaa fuudhaniiti waan nyaatu sanirraan qofleetuma gammadee jiraata waan isin ajaa'ibu ummata adii biyya tanaati. Rabbiin akka nafaa hunda qaba coggaarraa garaa keessaa fuudhanii haakimne kan itti jiraatu jiru Allahu alam amata afur waan nyaatu hin daaku coggaarraan isaa fuudhamee jira. Wallahi warri fayyaa qabdan alhamdulillah jaada dhukkubsataatu beekaa yeroon qaaloomina ishiitii fi fayyaan maal akka taate. Assalamu alaikum warahmatullah. Nagayaan tura ulfaadhaa galatooma waliif dabarsaa. Asitti amma
yeroon bakka sanarraa bahee karaa ruumaa bakka kilaasii naaf kan ciisuuti. So ammaan tana kun gara kilaasii sarjarii bakka itti na godhan hin deemu jira. Kanatti na qabaniiti gara sarjarii haa nu oofan jechuudha. So telefoona wayyallee hin dhiisa bakka sanatti. Namni tokkollee na jala waliin seenu jechuudha. Walumaa fi uummataa fi